kaleessa gaaffii kana isin gaafadheen ture. Gaaffii kana irratti bara 1570 abbaan duulaa Oromootii fi Atseen Faasiliidas lola guddaa walirratti banu turan. Lola guddaa kana irratti abbaan duulaa Oromoo injifannoo guddaa argachuudhaan Atsee Faasiliidasinis ajjeesuudhaan warra kaan immoo booji'ee deebi'a. Warra booji'ee kana keessaa mucaa Atsee Faasiliidas kan ta'e Suuseniyoosiin bifa guddifachaatiin bishaan obaasee nyaata nyaachisee daara baasee lola barsiisee guddifata. Erga guddifatee boodas bar tokko gareen Atsee Faasiliidas deebi'anii humna godhachuudhaan ijaaramuudhaan abbaa duulaa kana irratti lola banu turan. Lola kana irratti Suuseniyoos warra isa guddifate ganuudhaan garee abbaa isaa durii wajjin ta'uudhaan abbaa duulaa Oromoo kana irratti lola gaggeessaa ture. Lola kana irrattis akkuma yaadan injifannoo argachuudhaan gartuuwwan mormitootaa warra kaanis injifachuudhaan Suuseniyoos bulchaa bara sanaa impaayera bara sanaa ta'ee waggoota 10 oliif bulchaa turedha. Hayyeegaa Suuseniyoos Oromoo na guddifate iyyuu malee inni garuu Oromootti deebi'ee Oromoo waraane. Har'as baay'een kan Oromoon kunuunsee guddifate kan Oromoon ulfinatti godhe deebi'ee Oromootti kan waraanaa jiru baay'eedha. Isa kanaaf hin komanu. Caala Daggafaa sirba isaa keessatti Suuseniyoos ilma guddifachaa akka ta'e meeshaa godhee jira. Wikipeediyaa fi googilii garaagaraas yoo ilaaltan Suuseniyoos ilma guddifachaa Oromoon akka guddise dhibbaa dhibbatti barreeffamee jira. Addumatti immoo kitaaba seenaa suukanneessaa bara dhoksa jedhu irratti immoo seenaan kun bareedinaan barreeffamee jira. Dubbisuu dandeessu. Egaa haa ta'u iyyuu malee har'a kanan isin gaafachuu barbaade akka aadaa ganamaatti akka sirna gadaa duriitti guddifachaadhaaf moggaasaan garaagara. Suuseniyoos ilma guddifachaati moo ilma moggaasaati? Mee guddifachaaf moggaasaan maaliin garaagara? Comment irratti naa barreessaa. YouTube irraa viidiyoo kan biraa argachuu dandeessu. YouTube koo gochuun dagatinaa yeroo gaarii qabaadhaa.